jechuudha. Haati faayoo dhugumatti jiraaf sabboontuu qabsiisuu heddii otoo ilmoota yarra nikaa qabdu niitii biraa akkamitti fuuta hin jiru wanni akkasii otoo ilmootiyya haqa isii hin kenniniif otoo hayni isii sirra jiru akkamitti niitii biraa fuuta. Sabboontuuf jira kiu jechuun ammaka sabboontuuf jira amma Finfinneen eessatti fakkaachuun Abu Dhabi yookiin immoo Dubai itti fakkaachuu nama Finfinnee maansoni jechuudha. Sabboontuun birri waan qabdu jira ufitti zoorsita. Birrin biyya Suudii wallahi haga feetee qabatte Itoophiyaa kanatti wanta akkasii irra baatu. Sabboontuun sa'aatii ammaa kanatti mala laallattee bakka ooltus bakka bultus yookiin immoo karchallee galuu bichaadha. Karchalle iska karchalle jiraan iska karchalle sabboontuun iska karchalle maalifire haatis faayoo isin dhiisuun heddu isin dhumatte sabboontuulleen mallaqa qabda mallaqa kanaani isa bitadha ballo sabboontu habiibti karaan sirrii yoo karaa sirriin qabadha jette as gabaabatti mallaqa miti biiliyoona tiriliyoona yoo qabatte seerri akka amantaa isaaniitti otoo niitii qabu dubartii biraa fuudhu yakka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kum jirtu naga keessanii fayyaa keessanii jirtu jabaatu nuti illee jirra alhamdulillah galata rabbii har'a ammoo bum jechaa dhufne maal hin dhufne waa'ee sabboontuu waa'ee faayoo waa'ee jira sabboon faayoo maal rakkoo qabdi faayoon abbaa warraa isiitiin maraataa jirti. Dhugumatti sabboontuun har'a yoo sababa dhiira tokko hidhamtu akkam taata? Jamii qajeeletanii taa'ayyo. Rabbii kiyyo. Har'a dhiira tokko keessa hidhamtu. Namicha ijoollee qabu. Ijoollee sadi qabu. Jiran barn tokkoffaa ijoollee qaba. Har'a haati sabboontuu haati faayoo jechuudha. Isin kutattee jirti. Finfinneen iska Dubaay sitti fakkaata. Har'a ka eessa jirta jira jechuun har'a jiraan eessa jirta sabboontuu. Iska karchalle tanga isin lamaan iska karchalle haati faayoo isin dhiisuun hedduu isin dhumate sabboontu yoo qalbii qabaatte akka amantaa musliimaa sanitti dhiirri kiristaanaa keessattuu dhiirri beente dubartii lama fuudha jettee yaadda haati faayoo akka isin dhiisuun inni kana garaan isin haa beeku haati faayoo isin kutattee jirti otoo zarii qabdu faayoon otoo zarii qabdu jiraan niitii biraa wajji uttaalunu sheemin isin qabu. Sunillee niitii qabdi sunillee ilmoo qabdi maaltu itti bade jiraan odoo qabeenya qabaatee mana maggaarrajaa fi qorqoorroo laxafatee achi keessa gala jiraan akkanaan godhe mana kireessine eege akkana ta'e jette sabboontuun immoo asuma gabaabatti ani isin jedhee jira bara sabboontu balaa tokko malee isin hundinuu ijoollee wallaggaatti na fakkaate faayoon ijoollee abbootiin beeku gar wallaggaadha isillee. Isin hundinuu ijoollee biyya tokko. Ati amantaan kee musliima. Sabboontu amantaan ishee beente. Jiraan amantaan ishee beente. Faayoon amantaan isii musliima. Subhanallah yaa rabbii kiyya maaluma garra bara kana keessa maraanne yaa rabbii kan maraachinati. Sila kan hin jedhu ani dhuguma rabbiititti sabboontu dhiiruma dhabde. Dhiiruma lafa kanarra dhiiruma dhabdeetiin hin jiratte heerumte. Jira yoo borci baase ila anaaf jiran akkana borci maali dheettaa miti sunuuyyu ilale jiran maali borci baase situ borciiti baasisiise situ mallaqa achirratti ergeetiin borciiti baasise sitti fakkaate dubartii jabduu waan qabuuf dhiirri jabaan jechuudha ila wanni dubartii jabduun jechuudha dhiifama dubartiin jabduun abbaa manaa isii kun hin cabu sababni isaa maaliif nyaata isaa quality isaa eedee nyaata xiraatii qabu jiraan duraan akkam jira amma akkam jira faayoon barnama isa gootee dhaabdee utubdee gara miidiyaa kanaatti illee dhiisi jedhaanii dhaqee harakaata godhaa dhaqee ati akkasin taatu ati akkana hin taatu jechaanii dhaqee si dhiisa malee miidiyaan dhiisu jetteen qurxanyaa intalaati bar faayoon jabduudha jeegnaa seet jechuun qaqqisii kana gaafa kaane qixxeen gootee miidiyaa isinleen dhiibne qaqqabdee riidee dalagatte qaqqabdi sabboontuun immoo kaleessuma dhufte
abbaan manaa kiyya anillee borci innillee borcama wal arganne tokkoffaa sabboontuun laale anis jechuu barbaade amallee abbaanniisuu tulluun hin godaantu furdinni keessanillee amala amumaan gizeen gara galan isin jedhan sirba tiyatanale yaa sabboontu amalli abbaanniisuu tulluun hin godaantu amuma dhiisi jira wayni isinii obboleeyyan kiyya ani kan jedhu ijoolleen biyya arabaa kuni gaafuma biyya namaa sanirra kaatanii dhuftan biyya arabaa san dalaydanii gaafa dhuftan otoo maatii keessan hin argine dhiira biraa maa argita sa'aat yeroon qabdu yeroon argitu hin jiru gaafa biraan argitu guyyaa biraan argitu ji'aatti hin argitu torbaanitti hin argitu torbaan sadiitti hin argitu isin akkuma kidoo xiyyaara yaabbatanii dhuftan dubuk jettan dhiira biraa biratte booletti na eegi habiibi wallahi lubbuu kiyya booletti na eegi booletti ani jaalladhe beekaa mara anallee dhiira naan jedheen beekaa waan akkasii boolee na si fuudha jedhe waan dhiira biyya kana taarika isinitti hima gaafa ittiin gala jette bilbila sitti dhaammata bilbila iPhone Pro Max sitti dhaammata bilbila tokkoffaa sitti dhaammata bilbila naa gale wallahi dhaseem ani barbaadhe si jaalladha ani barbaadhe si kabaja hagisi jaalladhu mata kan gaafuma bilbil haguma si arge mallaqa sanillee si saamu haguma si arge birrii sanillee si saamu bakka sitti ufjaja bakka qabeenyi isa waan qabni kanallee beeka akkasinta si jaalladha waa hunda ka godhatu godhe sitti hima waan kana irratti miidiyaa kana ilaa keessa isaa kana sitti mata dhiiri tokko achiin kaasitti ufjaja maal jedha wallahi wajjin kireeffannee galla bakkaati gaafa kana maaliif yeroo ati galuu hedduu laal si malee waan biraan faarsu galgala si dubbisa ganama yeroo ati galuu hedduu bakka booleedha warra keessanitti nimin anatu si fuudha akkanuma war dhiirri biyya kana wallahi billahi akka isin jedha isinoo mataan isin hiikkate kabiyya sani kaatanii biyya kanatti dhuftanii ifaajjee warqii mormaatirra maalirra isin marattani ka dhiira bira galtan dhiira bira ka galtani marattani gali warra keetitti arge achirraa ji'arraa torbaanirra 15 irra arge bubbuli dursa waan qabdu san isin agarsiisin na jaallatta warri kenna kino na jaallatta warri kenna kino na jibbita warri keessan kino dem gara barba abbaa feete janan jani wallahi iska fataa iska zana jedhe laaxxee jechuudha maal abbaa isa jana jedhe garuma wantoonni isin gootan biyya namaa teettanii biyya namaa waggaa meeqifa jedhuftee dafqate wallahi isin ganne ciccif goota hoo deemtu booda ni maraata sabboontuun amma wallahi booda maraatuun isin arra jira jettaa miti booda ni maraatti sabboontuun sammuun isin hiikkata sanu aarillee dandeettu na fakkaata kanaaf haati sabboontuu immoo dhifama haati faayoo immoo eenyumtuu walin dhiisuu jettee jirte jechuudha dhuguma maaliif bari gaafa seeratti baate gaafa gara seeratti dhiyaatan seerri ijoollee lama qabaa miti ijoolleen lamaan ka'e nuti kasabboon kafaayootii miti ka jiraatii miti kiraa mana nyaata isaanii mana barumsa isaanii qallabe waa hunduma eenyu danda'a jiraan akkuma gizee faayoo jiraatutti akkasumatti kirarra nyaatarra uffatarra mana barumsaatirra eenyu mas'uuliyaa fudhate jiraatu mas'uuliyyannatii fudhate jechuudha gaaf seeratti dhiyaa sabboontu faayoo qulqulluu godhee jedhiisee waraqaa farramee ijoollee san alaafinnata isatu fudhata haga fedhee si haa fuudhu sabboontu si haa fuudhu ati mas'uuliyyatii fudhate akkasitti jiraata mushi ani ati amma kaleessuma jiraatti dhuftee balaa akkas taatumu subhanallah rabbiin sin wallahi sabboontu jechuudha si'i jechuu rabbiin sin dhiisu maaliif tokkoffaa ati jireenya faayoo keessa seente dursarraa qabdee ila gizee lola keessaniitirraa qabdee jechuudha deebi ilaatteen Itoophiyaa keessa bisbish ka jira caalaa mal fakkaatu ka bareedumsi isaa maali jannaan isaa ka deemsi isaa ka quality qabu jira maalitti goota kalas dubdub ta'ee barsiin ta'a
abbaa ijoollee sadiiti. Asumarratti dhaabaa viidiyoo biraatti nama walitti deebinutti nagaan naa tura.